Kun Sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Raadiyoon daandii haqaa torbanitti guyyaa afuriif afaan Oromoon guyyaa sadii roobii kamisaaf sanbata kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, sagantaan afaan Amaaraa guyyaa kibxataa isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. كفجمتوتا فردفتوتا سغنتا راديو داندياكا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلالي كينا كان أوني كينا رابوكات لكن تبين قد أموري إدوي سنجرتان ودد دكاف قدا كين مان قدو كين جارسف جارتي درگگيسف درگگيتي خرسيسي بولاف قوتي بولا كين كم مقالف باديا كيسا ترگم كم بيا كيسا بيا على ترگم كم مندين هدا كيسا تروري فما جرتن كندا كيسا ديف قلبي كينيا را جالالي بقات بكا سنجرتن هندت اسين هادا كم أكم جرتن نغيني خيسا بدادا دادو ببارو نماسئي كيسا نغا دكا قدان كيسا نغا أردان كيسا نغا قين تيسا نغا أولما بلتين تيسا نغا يو يا جني حركفوني كنتم ساسي سغنتا راديو داندي حقا كوتا ترباتا مشنفا دجمي سغل كما لماف قرانشن أدوليسا دجمي توك كما لماف ترب شوال قراني سدي كما توقف إبا عفريف صدومجا أكلا كوفسا هجرت قويا أربيا يوكان قويا روبي إسنيف تمساتو ربين أبو قاسو إسلام راكوكا نقيسا دبم سيسي وانتين إسلام تبا ورنا لسيدي بطينا تركا أكا جلن دمني أدابا نركا مبكتين ديسيني أدوي دين كيتي دين إسلام كنيران جلسو فيتي والنسكي سيسي إخوانا إسلاما جلاتني ديدا جري كن ظالما كبجمتوتا dhageeffattoota hordoftoota keenya biyyattiin keenya biyyattiin ganfa Afrikaa gubbatti argamtu biyya Itoophiyaa fi biyyattii keenya pirezidaantiin biyya guddittii jedhan san biyya Ameerikaa Obaaman dhufee ziyaaree jira. Keeniyaa dhaqee ziyaaree maal jedhe dhiiraaf dhiirri dubartiif dubartiin walaa fuudhanuu kun jechuuni dimokiraasii kabajuudha warroottan akkas wal fuudhan sun mirgi isaanii kabajamuudha qaba dhorkamuu hin qabu jedhee dubbate. Dimokiraasii isaanii mee ilaala. Dimokiraasiin isaanii ka uumadhaan wal faalleessu sareen hattaa sareen isaanii ol jirti. Sareen dhiiraaf dhiirri walitti hin deemu uuma rabbiin kaa'e faalleessuudhaan kana mirga jechuudhaan ummata keenya nagayaadhaan aadaaf safuu qabu gocha yakkuu badii akka isaan dalagan irratti gargaaru taasisan. Pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta laa gochisin feetaan kuni qasdiin garamitti akkasiin deemtu argaa jirra. Biyyi teenya kaaf Ameerikaa waan walirraa qoodattu qabdi. Dimokiraasii keessan ka dhimma kana irratti ummata keenyaaf qabattanii dhuftan isinirraa hin fudhannu achinurraa deemaa jedhee ofirraa dhiibe safuu qaba ummanni keenya jedhe. Biyyattiin keenya Itoophiyaan immoo akkamitti qeebalte qeebalan biyyattii keenyas dhufe obbo Barack Hussein Obama nama gurraacha dhaloonni hiddi ummata keenyaati. Biyya Itoophiyaas dhufuudhaan biyyattii mootummaan abbaa irree keessatti hawaasa cafaqu keessatti nama hidhu keessatti nama ajjeesu lafa ummata kan saamu qabeenya ummata kan saamu diqqaa ka hidhu guddaa ka hidhu gaazexeessaa ka hidhu warroottan abbootii amantaa sheekota ka hidhu kan namni keessatti ajjeefamu barattoonni Oromoo mirga gaafii gaafatuu isaanii qofaan kan keessatti dhukaasan ajjeefaman biyyattii manni hidhaa afaan Oromoo itti dubbatu jedhu dargaggeessi cufinu kaman hidhaa jiru beektonni amantaa keenya hundu kaman hidhaa jiru qeessitoonni kaman hidhaa jiran warroottan siyaasa keessan kaman hidhaa jiran biyyattii filannoo dhibbatti muwaadhee jira jettu biyyattii Itoophiyaa kanatti maal jedhe biyyattiin Itoophiyaa biyyattii dimokiraasiidhaan bultuudha akkasii dhagaa isaan
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إما كينارا مرجع كينارا إيبامو كينارا شنكرفمو كينارا حاجات تنكبن هواسني كينا كواشنطن دي سي أمريكا ترجم وقوتن سدان دربان كان واشنطن دي سي إني فول واجي رسا وايت هاوس فول درا تريرا نجابا هني تران سجلين إنساني تكون نجامني إيه ساتوري وايت هاوس كيس ساتوري مو إيان صبلي كونو إنساني نجابن إساف إمامي تكون موتمان أمريكا سياسة نسي غرا قام إيبان اتجرو كان مو إيبا أومودان دان سنجلتي غراسي تركتي كان في موتما كينا ديغرونا لا سياسة ديغراني سياسة إسا أوفونان إما كينا فركينا كينا فاجان قبدو كان في أوبامان دفه مانا مسارا موتما داوته نياتك أوفه بيجتين بيجا ديمقراسي جئي لبسيفي موتموني كينا إننا كانت أفضل ساجرتي نورا ديمقراسيتي بيجتين كينا دجيتي لمان قدت تاجرتي أها أمريكا لين في أوباما لين ديمقراطية وتوكل في لندن نوجد سنين لين دبت كديمقراطية توكل نو ميركني سنيجرو جاني أمس قتيتي ساني أبا الرما في دتني لفاكاني هواسر الرسول أف قبي ساني كنو توك جاني فانا بوانيرو كما براتين مو برزدان باراك حسين أوباما أمة موتما إثيوبيا دان أكس جلسان مو ور أرجتي ور جمتا أفريقيا والتجي إسان بيوم في الفنية كنا كيسا مقالة تجيسان كنا رد هند ساني رد باقو قدا باقا ترن وروتان بلچين ستوت أفريقيا مالف حمد أمت بلچو رفيالو نمني توقو جرو إسا غوتو برزدانتي تاو هندنده أني ناكا برزدانتي أمريكا أما كنو يروتي بلچين سخيات أمورتا جرا تمري جنان ليسي براديما غرو أكا درگيسا توقت أما ليتي itti aansee bulchuu garuu humnan qaba garuu seerri naaf hin eeyyamu dhiisee biraa deema saniin booda haala jiruu kiyyaatti uffadha kanaaf uummanni bulchitoota Afrikaas pirezidaantonni Afrikaas maaliif taayee akkasitti jaalattan taayitaa namni tokko bulchiinsitoon Afrikaa biyyattiin kun ana malee sirraa hin dandeettu ana malee qajeeluu hin dandeettu jedhee gaafa yaade rakkinatuutti jira jedhee isaan qeeqee hunda isaanii osoo isaan hin jaalatin akkasaan harka dhahan taasise gamta akkana keessatti pirezidaant Barack Obama kallattiilee adda addaadhaan qeeqatti dhiyeessee biyyattiin Afrikaa kun dimokiraasii kana raawwachiisuu irratti gaazexeessitoota mirga isaanii kabajsiisuu irratti hojjechuu akka qaban hedduu haasa'eef jira siyaasa isaa ooffatee jira nus dhageenye jira innis dubbatee jira dhageeffattoota hordoftoota keenya Obaamaan dhufuu baatus qabsoon hawaasa musliimaa kalee jalqabe bakka irraa jalqabeerraa bakkatti dhaqqabuu qaba bakkatti dhaqqabnu san ija keennan ilaala fuulduratti deemna malee armatti hin dhaabbannu qabsoon keenna hanga dirree injifannootti itti fufa Obaamaan dhufuu baatee dubbatu baatee qabsoo keennan walitti hin hidhatu koree fala barbaaddu hawaasa musliimaa murtee irratti dabarsuuf murtee badii irratti dabarsanii jiran amma immoo murtee adabbii irratti dabarsuudhaaf Adoolessa 27 guyyaa torbee tokkoon guunneen booda dhaga'uudhaaf teenna biyyattiin kun eessaa kaatee garamitti hawaasa musliimaa bal'aa kana cunqursanii ejjetanii irra dhaabbatanii maal gochuuf eessatti deemuuf irraan tarkaanfatanii garamitti deemuuf waliin ilaaluudhaaf teen Rabbiin habukaasu muslima raaquuqa Rabbiin habukaasu islaama raaquuqa nu keessaa dhabamsiise wantiin islaamtuqa warra halaal didee baksii nyaatu raqaa akka jalan deemne azaabaan nu dhagaa Rabbiin habukaasu muslima raaquuqa Rabbiin habukaasu islaama raaquuqa nu keessaa dhabamsiise wantiin islaamtuqa warra halaal didee baksii nyaatu raqaa akka jalan deemne azaabaan nu dhagaa dhageeffattootaaf hordoftoota kabajamtoota keenya sagantaa guyyaa har'aa qindeeffannee qabannee saniif dhiyaannee jirra sagantaa keenyaa guyyaa har'aa keessatti qophiilee adda addaa qabannee dhiyaannee jirra qophiiwwan keenyaa guyyaa har'aa qindeeffannee dhiyaanne keessaa qophii oduu qophii qalamaa qophiin qalamaa diraamaa wasiyyaa qooda lammaffaa kutaa torbaffaa qabannee saniif dhiyaannee jirra gama biraatiin keessummaa hayyuu guddaa Ustaas Hasan Maaruuf Adam Hussein guyyaa har'aatti keessummaa keenya Ustaas Hasan Maaruuf kitaabonni isaan gama afaan Oromootti kan maal fa'aadha turtiin keessan
نوجينا تو سكنتاكين قويا هرنا كيست رورم منهدا ما أكلاوي يوم موسات إلب كتا أفرفا قبي جتوس كندي فني دي هنجر هم تمرا سكنتا كينت نوجين ترا كني سنجد أنا جيسف كندي سكنتا كنا أبليس كيسن حمزة بورانات جم كتا تكنيكاتي أبليس كين أبو الخير نوجين تر سكنتا وانكين هند دور كندرس سكنتا أدوتي سكنتا أدوجين هنسينا ونقوتن وردقت ننسينا نديسا من الراتائي إفيك جاي مسلم الراتائي بروك الجاي متى دريوان أدو غيارنا أبليس كين عبد الرزاق أكمل ورق أنكي دوغون غرق أباجتشون هنگ أمت كنهني كمين تو بيكمي مجلسني فدرالا أهباشوتان هوغنم دابني أولياء أكبر سيسا أهباشين گگيفم كتتي كان كأيتو بيكسسي موتمان حواسا دياسپورا بيالت أرگمني فيستيفالا قبئسوني سا إبسمي مرقتا فيزا قرآن فرقان كم مقال أوداي ولين بوترگم قلمي كان جلق بيتاو گمچو قدان اسم بيكسا جچوران وامي چتاسسي أما أدو بلئنان أبليس كين عبد الرزاق أكمل ورق آنكي دوغون غرق أبجتشون هنگامت كنيني كمين تو بيكمي أبليس كين كان قلمي أستاذ أبو بكر جلت همتمون مرتين بدي إرت كنمي أدبيسات أمرتون أكلك كيف مرتفمت أبليس كين عبد الرزاق أكمل هنگامت كنيد آرا إلا كيف من تو مدون كين نف قباسنيرو ماتوان عبد الرزاق أكمل ورق آججا من مرتشا من إداك آلتيف دي سنوس كان هم فورين تو بيكميرا sababni manni hidhaa qaallitti dhiyeeffataa jiru kan waraqachi dogongoraa qaba jedhu ta'uu beekuun danda'ameera. Majlisni federaalaa Ahabaashotaan hoogganam dhaabni awaliyaa akka barsiisa Ahabaashiin geggeeffamu kutatee kan ka'e ta'uu beeksise. Majlisni seeraan federaalaa yaa'ii 12 magaalaa Hawaasaatti geggeesse irratti ibsa ejjannoo dhuma irratti baaseen gubbaarraa kaasee hanga jalatti qoratuun barsiisa ahla sunnaa wal jamaa suufiyyatti akka jijjiiramuuf ciminaan kan hojjetan ta'uu beeksisaniiru. Odeeffannuma ol qabatuun ejensiin muslimtoota Itoophiyaas gad fageenyaan akka qoratamuu qabuu fi barsiisa Ahabaashiin akka hoogganamus yaaliin akka taasifamuu qabu waamichi taasifameera. Majlisni seeraan alaa kun yaa'ii kana irratti ulaagaa imaamonni koreewwan masjiida fi muazzinoonni masjiida ittiin filataman kan baase yoo ta'u ulaagaalee hundaarratti namni barbaadamu kan wahabiyyaa dirreetti ba'ee sodaa tokko malee balaleeffatuu fi kan barsiisa Ahabaashii barsiisu ta'uu beeksiseera. Majlisni seeraan alaa ibsa ejjannoo baasee irratti ijaarsi majlistoota wahabiyyaa irraa kan qulqullaa'ee ta'uu kan ibsan yoo ta'u fuulduraafis hojiin kun kan hojjetamaa jiru ta'uu ibsaniiru. Giddu galeessa hifzii awliyaas cufsiisuu fi kan karoorfame ta'uu adoonni kennanuuf gabaasaniiru. Mootummaan hawaasa diyaaspooraa biyya alaatti argamanii feestivaala qopheessuun ibsame. Torbaan hawaasa diyaaspooraa jechuun gocha mootummaan hawaasa gowwoomsuuf yaalaa jiru kan hubatuudhaan uummanni akka ittiin hin sobamne yaanni garaagaraa dhiyaataa jira. Akka maddoota keenya irraa hubatuu dandeenyetti mootummaan lammiiwwan biyya alaatti argaman maqaa investimentiitiin gowwoomsuuf jecha feestivaala biyya keessatti qopheessuun waamicha kan taasisaa jiru ta'uu beekuun danda'ameera. Kaayyoon feestivaala kanas misooma biyyattii keessatti hojjetamaa jiru kan humnoonni tokko tokko maqaa mootummaa xureessuuf socho'aa jiran dhaaressuudhaaf jedhamuu isaanii maddoonni kennanuuf gabaasaniiru. Mootummaan feestivaala kana guyyoota 5 boodatti kan qopheessu yoo ta'u sagantichaa irratti diyaaspooraawwan biyya alaatti argamaniif akkuma isaan buufata xayyaaraa boolee qaqqabaniin affeerran nyaataa kan qophaa'uu fi laftis kaffaltii tokko malee kan kennamu. Namootaan 12 gurmeeffaman ta'uu imbaasiiwwan Itoophiyaa kan biyya adda addaatti argaman irraa kan ibsameef ta'uun beekameera. Mootummaadhaaf gaafiin adda addaa kaayyoon sagantichaa maal kan jedhan kan kahe yoo ta'u kaayyoon sagantichaa olola qaamonni tokko tokko kan biyya alaatti argaman biyyattii keessa misoomni kan hin jirre ta'uu oofan akka hawaasni biyya alaa jiru kun misoomni jiraatu ija isaaniidhaan arganii fi lafa kennameef kan invest godhuun akka biyya isaanii guddisaniif jedhamuu isaanis maddoonni kennanuuf gabaasaniiru.
gama biraatiin beeksisni lafi kennamuu kun kaffaltiidhaan kan kennamu ta'uu agarsiisu kan maxxanfame yoo ta'u hawaasni dhimma kanas qulqulleeffatuuf lafti kennamu kaffaltii malee jedhamee beeksisni kun kan maaliiti jechuun imbaasicha kan gaafatan yoo ta'u deebiin tokkoyyuu kan hin kennamin ta'uu nuuf ibsaniiru. Namoonni duraan dhimma kanarraa hubannoo tokko malee tikkeettaaf qophaa'an amma ofirraa kan deebi'an ta'us beekuun danda'ameera. Torbaan hawaasa diyaaspoora jechuun gocha mootummaan hawaasa gowwoomsuuf yaalaa jiru kan hubatuudhaan keessa akka hin seennes himameera. Markazni taafiisa quraanaa furqaan kan magaalaa Awadaay Woleenbootti argamu galmee kan jalqabe ta'uu gammachuu guddaan ibsaa jiraatuun isaa beekameera. Markazni furqaan waggaa tokko keessatti hifzii quraanaa barattoota 64 qurraa'us sabaa barattoota 30 akkasumas barattoota matnii quraanaa waggaa tokko keessatti fixan 10 walumaa galatti barattoota 104 kan eebbisiisee ture yoo ta'u yeroo ammattis barattoota qurraa'us sabaa hifzii quraanaa fi matnii quraanaa ficcisiisuuf galmee kan jalqabe ta'uu hawaasa muslimaatiif gammachuu guddaadhaan beeksisaara. Galmeen kun kan jalqabame Adoolessa 21 2007 hamma Adoolessa 30 kan xumuramu ta'uu beekameera. Daarii mana barumsaa Ustaas Abdurrahman Qaasim Umar barnoonni kan kennamu kafaltii tokko malee yoo ta'u carraan kun akka isin hin dabarre jechuun waamicha isiniif taasifneerra jechuudhaan sagantaa raadiyoo daandii haqaaf ibsaniiru. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya oduun keenya guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaatu sagantaawwan keenya fan wajjin wajjin tura. Nudisame nututukina nudisame nufatanina sodan sayina nuchalifna sodan sayina nutabsina nudisame nututukina nudisame nufatanina sodan sayina nucallifna sodan sayina nutobsina. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagantaa raadiyoo daandii haqaa kutaa 75ffaa Adoolessa 21 guyyaa Arbiyaa yookaan roobii guyyaa har'aa isiniif tamsa'aa jirtudha. Kanattaan sudhaan qophiin nuti isiniif qabannee dhiyaanne qophii qalamaati. Qophii qalamaa draamaa wasiyyaa qooda lammaffaa kutaa 7ffaa wajjin turtii gaarii. والسلام عليكم جدسين قهي قالني كربي تكولين قهي ميك عمرين دملان الدنيا راكي يا ربي مؤمن توتركا كنك قهي يا الله نمدين كيتي جتبي Kopi kalama birri wanni rabbiin uume kalama ableen kalamaatis kalama dhugaa kalamaan deeggarree dara kalamaan mormina kurtiin kalamaa torbaanitti al tokko isiniif ta'a qabxiilee adda addaa of keessatti hammatti diraamaa walaloo asoosama walumaa galattuu hogbaruudhaan haasofnaa toltuu wal ajajnee hamtuurraa wal dhowwina kaayyoon keenya barsiisaa buhaarsaas barsiisu marti keenya reediyoo daandii haqaa haa caqasu. Wasiya drama radio barreessaaf qopheessaan Dr. Qaburas Dina Burkina Faso Ogaadu Gurraa tatonni ammoo garee ahlul khayri sponsori diraamichaa waldaa sabaataa fi sabrii wasiya Kalseenu qabnu jabdu wasiya diinira jabaadhaa yalmaanayya difnee biraayaanaa jiru duniyaa. بكايتي قالوا أخيرا ويا بيايتي وارو أخيرا ويا إلامي سليمان وي مالي أبان انتوري مالتي رلاتا مالي ورا مجلسا كان بيزار واتمو مالتي تجد مال جنة لا تنوى كانغاتورين بين كاتوريو مالتين بيكا ميونا كراوان نتوري في me delan dalas me kay de me mal gota se sare gari da me kopee duratti alatti miicite keessa sana me dhaqiitina fide me kopii san warra chee yaasi sana ni dhaqee gaaf dasaanii wajjin deemanis isaan odeebianis maaliif akka turellee isaan wajjin dhufuu baatan odeebianis dhaqee tallaadha mana isaanii tole deemeti si fida ka kopee kee bobuun olu amma haali wali majlisa sila sariira siin waan gaarii yoo hojjette beetti miti a'uuzu billahi minash shaitanir rajiim Usman
Usman نبيك مال polisiin ne kada bang nya jesu da fitro da turisun amar fe da mana kenya faji la kotu ti be mal baro chakro fe gafadu لا إله لقوم يسجوا ما السلام عليكم وعليكم السلام مال تسافيت لكن مال الجرف تمارمو لكن تو بساني نهوب يادك هو بتنوي مال سوبنا يادك يسمى دينغدا بيمسانا نمشي دينغدا سانيمو ما كمبراتت أنا ما قرو أوسو يادك هو بتنوي ويا قرو يادك يمو مالو ونجا مالو ما فو غاريستي بدا أوسو بتنوي مال تفتش نينوتي tokkoffaa kanan dhufeefi ifama siin gaafachuufi. Dhiifama? Ani nama atumti moo? Anumti ifama siin gaafachuufani badii koo isa yeroo darbee sanatti gaabbeetan har'a ifama siin gaafachuufani kanan dhufe. Mee maalumaafuu gamee ol seennee haasofna malee waan akkanatti haasamu miti. Baay'ee na ajaa'ibeera. Hai Usman ani hojiin jedhu ati obboleessi isa guddaadhalle ammatis sin kabajas garummoo namichi kun akka mara keessa seeree abbaan kee gaafsa dura jeesee harree isaan argan kanaafuu akka inni seenu barbaaduudhaan keessi margeen. Ilaamii Suleeman ko yaadni kan kee sirriidha. Garummoo haalli akhlaaqni islaamaa akkana miti. Inni badaa nutti ta'us nuti gaariidhaan kan deebisuu qabna. Hamtuu nutti hojjetus inni rabbiin caalaan beenu rabbiin waan kana caalu nuufi ajrii kana caalu nuufi kaa'uu danda'a waan nuti har'a dhageenyeef. Meemu waan namichi kun dhufeefis hin beenu maalumaaf irraa dhageenye yoo yaa taa'u irraa dhageenye san booda waan akka ta'u goonaati mee ol seenee ta'u. Tole bakka mee maaliif dhufte gaa yaada kan kee jalqaba irraa hanga dhumaatti seeraan nu hubachiisne nu hubalchi. Sirriidha. Yeroo darbe badii uummata kooti irratti raawwachaan ture. Badiin sunis jechuun gochinaanii raawwachaa ture. Akka sirriin taane erga mana hidhaa seenuu hubadheetan jira. Mana hidhaa seentee turte? Mana hidhaa seeneen ture. Akka uummata koo akkan hacuucaa ture. Ergasii ifanaa ta'e. Kana booda immoo kanan dhufee waan lama irratti waadaa seeneetani. Tokkoffaa inni ifama siin gaafachuuf. Ifama siin gaafachuu qofaa miti kana booda si wajjin ta'uudhaan cunqursaa uummata keenya irra gahu walumaan balaaleffachuu akka balaaleffannu. Maal nu qofaatu nama baay'eedha kan itti waliin dhahaa turte waliin laaqaa turte nama baay'eedha nu qofas miti dhageenya waa'ee kan kee. Sirriidha. Kana dura akkas gochaan ture. Wanti naani kanaan dura raawwachaa ture sun garuu akka sirriin taanedha kanan badhe. Mee booyaa dagaarii kan mee waa'ee mana hidhaa mee maal argite manni hidhaa maal fakkaata? Maal hubatte? Mana hidhaa sana keessatti namni tashiinsi ga'e kun maali? Mana hidhaa sana keessatti waan baay'ee argeen jira. Waan baay'ee argees hubadheetan jira. Maalinni mootummaan kun akkuma afaan Oromoo afaan hojii godheen jira. Afaan biyyoolessaa. Afaan hojii godheen jira jechuun isaa. Afaan mana hidhaa godheen jira jechuusaati. Mee ifa godhi kana jechuun nu galle. Jechuun yeroo ammaa kana uummanni Oromoo warri kanneen piroofeesara doktora ta'an. Tole. Mana hidhaatti ugguramanii jiru. Tole. Akkasumas musliimoonni hedduun mana hidhaa jiru. Kanneen beektota jedhaman. Uummanni hordoftoonni amantaa biroo maal jedhu? Tole. Maali mootummaan maali masgida moo mana hidhaa jirra? Mootummaan kun maal gochaa jira jechaa jiru. Anis koroota kanaan dura hidhaman argeetan jira isaan wajjin wal qunnameetan. Isaanis waan hedduu na hubachiisanii waan kanaan dura isaan irra ga'ee baay'ee gaddeetan anis egaa ofumatti garagalee akkanii of miidhaa turedha kanan hubadhe. Kana gocha kana raawwachuu kootti akka dogongora guddaatti ilaaleetan kana booda diinii kootti cimeetan ummata koo kanneen waa'ee kanaa hubannoo hin qabne si waliin ta'eetan hubachisuudhaafan
waadaa seeneen jira. Kana boodaani gabra nama osoo hin ta'in gabra rabbi ta'ee ummata koo diinii kootti jabaadhee ummata koo tajaajiluun barbaada. Baay'ee gaariidha. Egaa rabbiin sirraa jaallata. Egaa hajiin dhufni injiran dhugaadha. Egaa ummata hedduun hacuucee waan ta'eef kanaan dura ummata hedduu irratti badii raawwadhe waan ta'eef dhaqeetan isaanis dhifama gaafadha. Mika yeroo biraan deebi'a. Egaa rabbi sirraa jaallataanis yaanamaa bahuudhaa jedhu dhufte isaanuma iyyafachuudhaaf deemaa baay'ee yaaddoomne isaan nutti turanii jennaan. Yaaddoodhaaf deemaa rammuma isaanii kopheetuun naaf jedhu dhufte jazaakallah rabbiin sirraa jaallatu. Nama akkanaati kan barbaannu rabbiin si filateeti kana siin jigee namni rabbiin nama filate qofaadha kan kanaan ga'u. Inshallah akkan dhufetti naa himaa yeroo biraan deebi'a. Jazaakallah. Shaaliyam dhufaa jedhe anis isuma geggeeffamaa deema. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاروق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيا دكتور. نجا. الحمد لله. وجدت المولى تكمل. نيم بدمي جدو أنا قالنا يادا كيسن داكارا. يا دي مالي يا دي سين جنسات قلت برسك لما إحنا فرتنا دكتور وان سيسن. لكن يا ما جنوتها. مالي فاروق يا تسايبك يا. وانت تهدو كان درس مري إني ربي وجه فرمات التلانيرا. دابت ديو كان دابنيس على مريدات يا ربي نراجع التي تجاجلها نموت هدو سجيرة. خراجي موتيش أكو عزم بيكتن دكتوراني نموت ولا نسابك يا ربي نموت هدو فجيسيرا. أما قالوا دلقا خرا موتوما كان وجي موتوما كان رتي وانتم ما نمود تجارو هدونا بسهارة هي سرا فرد ما هي أمة no ميتي وجي الأمة كي رتي موتوما جدو سيني حملي كي وجي ولا دبسي سهارة أكمل متى فرودو سنجري مو كمل أمس ميت متى ويا نموتا تجاجل مو كبن أكنوت تجاجل ندان جسا فكينياف namoota mana hidhaa jiran mirga isaaniitiif falmatan mootummaan nafaallisanii dhimma siyaasaatiif biyya jeequudhaaf jedhee otoo ifa hin godhin fakkeessuudhaaf nu bira fida akka nuti garuu wallaanne nu daangeessa. Akka wallaanne jechuudha. Wallaansa gutumaa gutuutu akka wallaanne bakka tajaajilummaa tirii afaaniin qofa eessas dhukkufaa qofa yoo jenneen malee wallaansa barbaachisaa ta'e hin wallaannuuni. Kan miidhisiisaa akka wallaannes kan isin godhisaa jechuudha. Naam. Federaalota isaatiin poolisoota gandaa isaatiin tumamanii dhufu garuu wallaansa nurraan argatanii yoo rifanii si barbaachisa ta'e akka nuti hin barreessine nu daangeessa jechuudha. Dhiyoo kana yeroo maaster pilaanii sana. Naam. Kanaaf isin jedha bara amma kana hundarraa kan hunda keessaa ba'ee ofii wajjin isaa immoo dhabee rabbii wajjin wal dhabu biyyuma gadhiisee bahuudhaan fedhe. Biyya gadhiisuu. Wallaan yaada kana gonkumaan fakkaa jechuun mana amanillee ni yaadda jedhu ture yaada hin beeku yaada kana akkamitti akka yaaddan hin beeku. Dubbiidhuma bara kanaatu bara yoo itti ilaalaa deeman. Dhugaa dhabeeta bara furguggee jedhanii dabarsatan jennaan tokko maal naan jedhe bara furguggeen bara mana jala gajjatti wajjin gajjadan naan jedhe beeta. Naamna. Akkasumatti yoo qabsaatu jiraatan malee deemuu keessan kanallee hin jaalanne garuu. Bar deemsa kanaanis kanaan dura lachuu yaadni turre garuu uummata keenya isa dhiisnee baanaa asuma keessa teenyee wajji wallaasofnaa wajji qabsaanaa hojii dhandhabannaa inneetti asitti hafne amma garuu jabaachaa dhufee hamilee keenya wajjin wal nu dhabsiisaa dhufe namni baratee fi qabeenyi biyyattiidhaaf yoo fayyaduu baate hiikaan qabu naam. Kanaafuu wanti kun nu yaaddeessullee amma karaa dhumaa kana akkam biyyaa boodha kan hin fedhaa jiru. Yeroo dhaabbata keenyallee gidduu kana hundeessinee turre ni yaadata. Isaas amma muhaadaraa tokko ni qabna. Sunirra torban isaa isinii godhaa riisarchilee ni dhiyeessitu. Uummannis baay'ee isin eegaa jiran yeroo utuu deemu baattanii garuu hundaa'uun akka adaraa osoo naan hin marine garuu kan deemne immoo.
tole to sin maritin si hindemu garume wanan yada kana disu nati fakatu ti meni mariana wanun dafu rabbi no akajeltu rabbi sabrinu falatu insha Allah mariana ga aya me maskaro ji kana ndema cibe nufe tindeba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mucaan kunis nan dhufa jedhe sa'aatiin darbaa jira maal ta'eedha immoo karaatti maal ta'eedha amma silas bilbila ijoollee bilbilchiinan ta'u jedhe maal ta'ee tafe laata moo inuma sobamos yaa rabbi mi'aati nagaa naa godhe nagumsaa naa kenniif akka yaadamti hin taatu wanti hin dubtuuti mi'aatumti nagaa naa godhe seenaa een jedhu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. قربا. أكيد. يا بابا ما جبت. أكان. أكان فيها دي. أكان. نقدر. جبت. جبت قربا. أيه. أكان. أرمي في أرمي أنت نيوي سجرا. إنجرو جيبين كيس جرو. قال جراني. إنسان سين تبيزاتي من نجا جبت. نقدر. أيه. ما كم تات. يا الحمد لله أنت عارفة. أنا متفوق يا رجال جانا وانسيجا ما نفتو. مناجم بنا من بنت. تكشوا بيتني ركو ترافقاتي بخنا خنا جرا بيتينيا. تنو ما فين تكو غرارة تطرمان. ما واي كلنا لقو ومن نجمع شرافتين بيكو. وانتم غاري نتيما. دوغما وانت تكلن انتين دوغما. ما والله جرقوا. دوغار بالله. يا بابا. دوغار. تاتي جي وانت دبتو. baru sakit kita kanjaran sana dugala. Dugala. Akka sama kuma dageessan sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Juru ko tin kan dageessu saasu wanta guddaadha gurba. Maal jijjiirame bakka sana yimtiyaane. Dugala jirumte kan barbaadu raga qaban jira jechaadha amma. Amma me waan naa gootu. Yeroo tage sana gaaf sana kasi gortan beekta. Hiyyaalataa miti. Isaaniif me bilbilana dhayi. Isaan boru du'aa wayi gochifachuun barbaada. Isaanitti bilbilana dhayi eenyu jedhamu. Maali inni qotte moo maal taate? Maal abbabar qonnaa fi qaraati sittiin jira. Kanaatu wanti godha. Maali silkii kanas kun muniira waan ta'eef qabu waan ta'eef deemti kennite. Anis baay'ee itti hin dandeenye. Maal silkii waa muti dee'u miilumaan dhaqee. Lakki mee na waami. Isaan man barbaada. Shaakaliiti. Kuno yaame ka tokko yaame. Halo. Inkaaf ne qoha kaasani. Halo. Halo. Salaam alaikum. Ana barub sani bekte. Ay, ati doktor mo Faruk. Ramsa wayin kaba. Kadeen gadda waggaa lamaan kana yaadata mucaa koos naa guursite. Eeyyama rabbii ta'e kunu bakkaan geesse mucaanis jabaateera. Wallaahi. Du'aa idum keessanitti naa ta'e wallaahi rabbi naa qeebale. Bari yeroo sana mee barumsa jalqabeeti. Kun amma maataraki maal jedhati maatariki moo wanta kun darbee dhufee qabxee qabatee dhufee mucaan ilaa mee amma waan si barbaade bordu'aa wayin qaba isinis gorsa keessanis itti naa dabaltu kanaaf yoo jiraate mucaa kosa kanaa ibsanu barbaada. Mee boru ganama doktor wajjin akka nabira uftanii wal zaggeeruun barbaada. Ayya. Assalamu alaikum. Hayya narafudu wasiya tole nifulanna wasiya tole haya nada gair maya tole
والجالتون وياي عيتولي نتكسيان تلايا عيتولي بلتكم معنويا عيتولي عندما دي وسيا نرى فدا وسيا عيتولي نفودني وسيا obboleewwan keenyaa diraamaa wasiyaa kana akkasitti qindeessanii banii ergaa guddaa nuuf dabarsaa jiran barakallahu fiihim jazaahumullahu khayran eyyen sagantaa raadiyoo daandii haqaa kana keessatti mata duree qophii qalamaa jettu kanarraa barnoota guddaa argataa akka jirtan ergaawwan guddaa argataa akka jirtan obboleewwan keenya kallattiilee adda addaadhaan ergaa keessan nuuf gumaachaa jirtan jazaakumullahu khayran obboleewwan keenyas kan jajjabeessuudha nus kan jajjabeessuudha kanattaansuudhaan qophii keenyaa keessummaa hayyuu guddaa hayyuu ummata saaf bule hayyuu ummata saa faana dhaabbatee rakkoon ummata kiyyaa maalidha ummata kiyyaa karaa kamiidhaan tajaajiluudha qaba jechuudhaan ummata isaaniidhaaf dadhabee osoo hin jedhin hifadhii osoo hin jedhin ummata isaaniif kan tajaajilaa jiran keessummaa keenya guyyaa har'aati keessummaan keenya kun ustaas Hasan Maaruuf Adam Hussein jedhamu ustaasni keenya kun kitaabota afaan arabaan barreeffaman gara afaan oromootti deebisanii jiru kan akka rahiiqan seenaa rasuul alayhi salaatu wassalaam afaan oromootti hamburroo seenaa rasuula sallallahu alayhi wasallam jechuudhaan moggaasanii kitaaba fuula 100 ol qabu maxxansanii jiru akkasumas kitaaba riyaadus saalihiin hadiisa rasuul alayhi salaatu wassalaam malkaa mu'mintoota jechuudhaan kitaaba biras hedduu barreessanii jiru hayyuu keenya kana wajjiidhaan turtii taasifnee qabna turtiin keessan nufaan haa ta'u aliif yaasaba jaalallee rasuula namoota kan jennee beekumsa walchaala diin islaam fedhanii kan dhiiraaf dhalaa dhiigaa lafee lubbuun seenaa bakaala tolaa miti dirqiin fidan hin seenaa tolaa gaadisa diin islaam karra teenyu jala kaayoo isaanii galmaa geessu jannatul firdoosi naa kananiisu yaa rabbi gammaanii jallaafi bakaa jallamaanii jallaafi bakaa sheekan dhugaatii fi sheekotii makaa. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم dhaggeeffattoota hordoftoota keenya kun tamsaasa sagantaa raadiyoo daandii haqaati raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasaa muslimaa bal'aati torri sagantaa raadiyoo daandii haqaa hayyoota keenyaa ulamoota keenyaa fi ustaasota keenya kallattiilee adda addaadhaan gumaacha hawaasa isaaniidhaaf taasisaa jiran dhiyeessuudhaan affeerree haala isaan keessa jiranii fi hawaasa isaaniidhaaf maal akka gumaachan gumaachi isaan hawaasaaf gumaachan immoo akkamitti gara hawaasatti tamsa'aa jira waan jedhuurraa hordoffii taasisaa turre jira sagantaa keenya guyyaa har'aattis hayyuu guddattuu nu wajjin jira hayyuun keenya kun eenyudha turtiin keessan nufaan haa ta'u jalqaba keessummaan keenya yeroo ammaa kana qilleensa gubbaa jiru isaan simanna assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh ustaaz wa alaykum assalaam warahmatullaahi wabarakaatuh akkam nagaa jirtu anaa dhufu نجا بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا أني gaazexeessaa sagantaa raadiyoo daandii haqaa Hamzaa Booranaa jedhama gama toora Facebook fi obboleewwan adda addaarraatii waa'ee keessan dhageenye gama keessanitti dhufne mee jalqaba waa'ee keessan isunumirraatu hawaasni keenya akka dhagaa'uuf maqaa keessaniidhaaf iddoo dhaloota keessan hawaasa keenyadhaaf osoo nuuf ibsitanii gaariidha galatooma ani maqaan Hasan Adam Hussein ammoo Hasan Maaruuf hin beekama kan beekamuun Hasan Maaruuf Adam Hussein ani dhaloota naannawa Baaleetti dhaladhe Oromiyaarraa Gindir naannawa Baaleetti dhaladhe ammoo in dhaladhe malee ani amata 10 yeroo jiru biyyarraa deeme amma 50 ta'ee aga biyyarraa deeme biyyan turre biyyattiin guddanne jechuu kiyya ani barmootaan naannawuma gaafa Afrikaa kana keessatti aga barmoota duraa ka jalqaba ka bu'uuraa bare 78 keessa scholarship argadhee Keeniyaarraa Madiinatti barmoota dhaqee achitti high school fi jaamiyaallee achitti bare egasii deebisee
barsiisaa ture gara mata dheeraa barsiisaa ture saniin booda ani yeroo hedduu maal godha waan uummata kiyyaa mataa kiyya keessaa baheen beeku kanarraa kaka'ee waan godhurraa yaadaa ture maal godhuu danda'a jedheetiin yeroo hedduu istikhaarallee godhee rabbis kadhadhee biyyallee irraa ala jira mee uummata kiyyaaf ka ala jiru waan danda'uun godhee ka bakka inni jirutti uummata kiyyaaf maal godhuu danda'a waan jedhurraa gaafatama kiyyallee akkamitti dirqama kiyya baha jedhee yeroo dheeraa yaadaa ture istikaaraa godhee kanarratti rabbiin afaan bareen ani jaamiyaa islaamaa jaamiyaa madiinatti bare damee lugaa arabaatis adaabaa bare kitaabotii laadhabataa hindan akkamitti kitaabotii afaan kanatti deebisa jechuu kanatti yeroo hedduu yaade keessattuu yeroo 91 naannawa kanatti afaan kun afaan ittiin baratamu kan ittiin hojjetamu tahee jennaan dhaloonni haaraan kun ka amma baratee ol dhufutti jiru kun takki baratee amma amata 20 ga'e kun afaan kanaan kitaaba amantii kana kan inni lafaa qabuun jiru maaltu mala jedhee ani yaadadhaa warri amantii kana bare hedduun jechuun kiyya yoo akkuma jirutti hin tahin qubee raayoo hedduu waan hin beeyneef dirqamee rabbiin duratti illee gaafatama bahuuf dhaloota haaraa dhufu kanalleef waa dhiisuuf akka dachii duwwatti hin dhufne dachii duwwatti dhufanii abboonni keenya waa tokko nuun dhiisne akka jedhanii nun abaarreef yaalee waan danda'ame haga fedhe xiqqaatus waan jedhurraa akka ka'e istikaaraa kanarratti godhee rabbiin kanallee na laaffise jalqaba kitaabotii xixiqqaa ka mabaadiyaa ka mooraa xixiqqaa yaaluu barbaade jalqabnaan natti tolee jalqabaa fi kitaaba seenaa nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam kitaaba afaan arabaatiin الرحيق المختوم jedhamuun beekamuun jalqabe isa fidadhee bahee kiiniyatti bahee ture amata gara 9 tahaa amma egaa bahee hedduun turre ani nama akkuma jedhe amata waggaa 50 biyyarraa ala jiru biyyoota garaagaraa keessa deemee qubadda yeroo hedduu amma ammoo waan biyya dhiyaa kana jiruuf Kanadaa jiruuf fuula deeffadhee kanatti achitti fufuu waan hin danda'iniif bakka inni kitaabni kiyya duraa itti bahe kan ittiin turiniif as dhufee gara Kanadaa kana dhufnaanis Riyaadu Saalihiin jalqabee Riyaadu Saalihiin wanni gaadii lamatti bakka lamatti jechuu gaadii lamatti gaadi'amee juz'ii lamatti bakka gaadi'amee juz'ii lamatti bahee akkuma inni jirutti nafsi isaa Arabii barreessee afaan keenyatti hiike eegasiin in dheeressa isaa gaafii ishee yoo qabaattus ka kana fakkaatu akka fakkeenya Barakallahu fiikum jazakumullahu khairan ustaaz mee gidduudhaan gaafii gabaabduu takka hubannoodhaa fi dhageeffattoota keenyaaf illee akka tahu hamma biyyaa baatanii waggaa 50 umriin keessan yeroo waggaa 10ttidha ka biyyaa baatanii afaan oromoo kan keessumattuu afaanni oromoo kun dhufaatiin isaa yeroo gabaabaa keessattidha yeroo biyyaa baatan san afaanni oromoo katabbiin isaallee akkasitti jalqabamee Dr. Muhammad Rashad akkasitti bal'atee kan deemen turre akkamiidha isin afaan oromoo kan barreessuu kan dandeessan haalli isin itti deebina haala kitaaba keessanii amma bakka Riyaadu Saalihiin gaadii lamaadhaan akka bakka lamatti qoodanii katabdanii achirratti dhaabbannee jirra mee itti aansuudhaaf jalqaba biyyaa hamma baatan afaan kanas akkam hin dagatin dabalataan immoo barreessuu kanarratti immoo afaanuma qubee laatiinii kanaan barreessitan immoo afaan arabaa ittiin barataa turtan saniin barreessaa turtan waan jedhu woommoo afaan oromoon ta'e ka barreessitan qubee laatiiniidhaan
akkamittiidha barnoota kana beekumsa kan argachuu dandeessa waan jedhu irraati dhaggeeffattoota keenya fi mee ibsa nu kenna. Nyaata nyaatan sana kanallee bareedina itti beekaa. Ani akkaataan biyya baay'ee jaaladhee osoo hin ta'in maatii kiyyaan alatti baqarraan bahee maatii kiyyaan alatti maatiin kiyyaa du'aaf jireenya kiyyaayyuu beeknee sanirraa hubachuu dandeetta. Ani wanni firri ani biyya waliin itti baay'illeen afaan kana afaan abboota kiyyaati. Afaan yeroo sanitti afaan amantiin kun ittiin banamu naannawa ittiin daladhetti ittiin baramu fiqriin nahwii shufti sarfin shufti afaan kanaan baramaa ture yeroo sanitti. Ani afaan kun afaan jechuun waliin biyyaa bahee fira kiyya afaan dagachuun mallee jechuun sanillee ani natti fakkaata afaan kiyya dagachuun dhugaadha yeroo sanitti namni keenya alan turre. Yoo ta'e hedduu gaafa Afrikaa kana kan dhaqe yeroo sanitti namni keenya firiin lakkaawama fakkeenya yoo kaase yeroo wahii 70 jalqaba keessa ma'aata wahii keessa jirra. Bakka namni keenya jirru barbaaduuf gara guyyaa tokko lama biyya naannoo keenya afaan keenya dubbatanitti soomuuf deemaa turre. Ammoo afaan kana akka itti dagadhu hin jiru ani karaa cufaaniin hordofaa. Ani akkuma jette Sheemar Rashaadillee ijoollummaan beekaa yeroo mamma ganna waggaa 10 saniyyuu karallee waliin deemee beekaa. Kanaaf afaan namni aanaa fi firaan qabutti isa turee itti yaadadhu afaan kana dagachuu hin dandeenye jechuudha akkasumatti gabaabsa. Barachuuf ammoo akkuma siin jedhe namni tokko wanti yaade yoomumaa ta'e fiixatti baha. Durumaayyuu mataa kiyya keessa takkaan bahan jechuun haa jalqabu malee ani gaafuma duraayyuu jalqabaayyuu kaba'e mataa kiyya keessaa yoomitti afaan kanaan waa goona mataa kiyya keessa bahee takkaa hin beeku. Yeruma argamerraayyuu hordofaa ture bare waan godhullee ittiin hojjechaa ture waa tokko akka ittiin hojjechaa ture. Afaan ani kaayoo irraa qabuttu wahiin godhaa qabaa akkuma siin jedhe an takka atumee maal wanni jedhuuf afaan kun afaan deemee manaama fakkaata dur afaan kanattu deemee barreeffama afaan kanattu deemee afaan barnootaa tahaan manaama namni waan manaama fakkaata. Ammoo manaama turan yoo ammoo niyyaa qabaatanii jiran rabbiilleen yoo kadhatan dhugaa namaa godha akkas dhugaa naa ta'e yaalimaan bare qubee kanuma jechuu barbaadatu. Tole barakallahu fiikum jazakumullahu khairan wanta hedduu nama ajaa'ibuudha seenaan keessan kun inshallah fuulduratti hawaasa keenyaaf bifa kitaabaan bal'innaadhaan akka barreessitanii hawaasa keenyaaf dhaqqabsitan abdii guddaa qaba. Namni umrii waggaa 10tti amma akka dhagaa jirrutti Dr. Muhammad Rashaad wajjiidhaan imala hunda akka deemtan kanuu himaa jirtanu. Haalli kun immoo haala akkaan ajaa'ibaaf dinqisiisadha. Umrii 10tti namni umrii 10tti hamaasan diiniidhaaf yeroo sanirraa isinitti uumame yeroo san booda immoo biyyaati haala biyya keessa ture saniidhaan biyya keessatti jiraachuu hin dandeenye gara biyya ormatti baqattanii baqattummaa gubbaa jiraataa turtanii hojiin immoo isin amma nu himaa jirtan kun hojii baqattummaa keessatti dalagamuu miti namni isatti tole mana isaa keessa maatii wajjiin taa'ee ka dalaguu hin danda'in hedduutu jira jazaakumullahu khairan rabbiin hojii keessan khairii kana hunda sanirraa haa jaalatu dadhabbii guddaa ifaajee guddaa qabaataniitidha kanatti kabaatan jennee abdanna mee gama hojiiwwan keessanitti tarkaanfannu hojiiwwan keessan jalqabarraa akkuma nuuf kaaftanii nu himaa jirtan amma riyaadus saaliinii rahiqal maktub afaan oromoodhaan kitaaba guddaadha seenaa rasuulaa alayhi salaatu wassalaam rahiqal maktub kitaaba guddaadha kitaabni kun immoo kitaaba akkaan jaalatamaaf filatamaadha dorgommiidhaan illee natti fakkaata yeroo tokko yeroo jalqaba san kan badhaasaarraa argateedha barreessaan kitaaba Mubaarak Fuurii woo dogongoruu baadhe sanillee walitti qabsiisatime ustaas gara hojiiwwan hojjettan sanitti hawaasa keenyaaf nu ibsa. Hojiin bara hojii jechuun wanni rabbi laaffise tokkolleen ka jabaatu hin jiru. Ani iyya daddaa jamata jechuun waggoota 10 dura yeroo imeelii qaraadhu
maali fuula kompiitara irratti imeelii kiyya dubbifadhu imeelii gabaabaa cinaa fuula tokkoon taane dubbifachuun natti jabaataa ture ilaaluun ijumaan ilaaluun natti jabaataa ture ammoo wanni rabbi laaffise cuftinu qalbiin dhugaan yoo rabbi kadhatanii jedhan rabbiin waan cufa namaa laaffisa wanni cufti harka rabbii jira rabbiin naa laaffise malee ani humna kiyyan turre wanni kiyyallee turre ammoo gaafataman natti dhagayamaa ture gaafatama ani ulamaa namni nurra ulamaa qabu hin jiru ammoo ulamaani kenna tajaajila ummata ke afaan isaatiin ammatti xiqqaataa dhufutti jira dur dhugaa tajaajilaa dhufanii akkasitti hiikaa afaan arabarraa hiikaa akkasitti harkisaa fidanii amma ammoo dhiphataa dhufaa kanattu hedduu mataa na yaachisee jedha rabbiillee naa laaffise amma sa'a 10 faa ta'a tokko wanni kompiitararra barreessuuf sa'a 10 faa ta'a guyyatti amma ka dur wanni makana imeelii cinaa fuula tokko dubbifachuu hin dandeenye jechuun wanni rabbi laaffise kan laafne jiru kana wanni kaaseef ulamaa keenya yaadachiisuuf akka ani hin danda'u waan jedhu tokko akka ani beeku qubee kana akka jechuu waan akkasii sanirraa akka yaada isaanii jijjiiraniif kana kaase akkasii kan akkuma jedhe Rahiiqul Maktuum kitaaba seenaa Nabi alayhi salaatu wassalaam karaa kurfeeffamee qulqullummaan qopheeffame isa hiikee eegasii akkuma jedhe amma biyyallee jijjiiradhee ejjennaan ammallee riyaadallee itti aansee fite amma lafa turee riyaad faalleen karaa garaagaraatiin maxxansiisaa hin taane wayita rabbi fedhe malee amma dhiyoo asii deemee South Africa dhaqee jaarmaya ummata keenyaa ka akwaa wiirtuu islaamaa jedhamu Johannesburg isaantu sponsora tahee baas isaan biratti argama amma kitaabni riyaadu saalihiina namni barbaades kitaaba gubbatti illee yoo ka Facebook irra jiru sanii hin laalanne wanni isaanii qubsumti isaanii teessoon isaanii achirratti mul'ata yoo ammoo dirqama tahee imeelii faa tahee erguun danda'a fuulduraaf yoo rabbi jedhe inshaallah. Yeroo ammaa kana kitaabni kun maxxanfamee biyya Afrikaa kibbaa kana magaalaa Johannesburg kan keessatti kitaabni Riyaadu Saalihiin ni argama jechuu kan afaan Oromoon barraa'e. Baatii lamaa caale amma haga bahee qophoo jira heddummaan bahee kuma haga ta'e hin beeku bahee jiraanuu argaa kanaan deemu achi deemu bahee irraa saampilii isaa naaf kennanii kitaabotii haga xiqqaa harka qabadee ka suuratti mul'isu sanfaa harkatti qabadee asittiin as deebi'ee bahee heddummeennan bahee jira South Afrikaa jira fuula amma teessoo kitaabarra gara duubatiin jiru san achi argamaa achi jira. Tole dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenyaa kan biyya Afrikaa kibbatti argamtan kan sagantaa kana hordofaa jirtan teessoo kitaaba kana ittiin argachuu dandeessan gama toora sagantaa raadiyoo daandii haqaatiin yoo nu dubbiftan taate iimeela isaaniif akkasumas bilbila isaanii kan isiniif kennitu sagantaa keenya dhuma irrattis inshaallah ni beeksifna ustaaz meetti aansa Afrikaa kibbatti kan maxxanfame Riyaadu Saalihiin qofamoo Rahiiqul Maktuumis maxxanfamee gabaarra oolee jira. Lakka achitti Rahiiqul Maktuum kan dur maxxanfamee lakkoofsan waan heddummaanniif yoosuma dhumee 2006 keessa ture. Amma ammoo Riyaadu Saalihiin akka bahe South Afrikaatti ammoo Rahiiqul Maktuum tahee kitaabotii dhibillee kan maqaa kaasuuf deemu garii isaanii amma ni bahaa makkatti argama amma baatii hajjii kana keessatti ni argama. Amma bahutti jira yoonallee bahutu mala qophaa'utu mala. Biyya Saudi Arabiyaa makkatti hajjiidhaaf qophii jira jechuun kitaabonni kun hawaasa fi dhaqqabuuf. Achi dhufaatitti maxxanfama. Maasha Allah. Achitti maxxanfama kaayyoo bahee ifee jedhee anaatu isinillee qunnamee isin hubachiisuu danda'a yeroo yoo bahee jedhame. Jechuun bahee waan seene waan achitti dhumee ture hajjiin duratti bahaa jedhani. Isaanni isa lama kana qofa osoo hin taane kaachitti bahu keessa yaadilleen deebi'ee bahutu mala achittillee. Ammallee minhaajul muslim minhaajni karaa takki ammoo sagantaa namni muslimaa irraan biroomni
ka akkuma rahiiqaa sanitti yeroo ammaatti barbaachisaa ta'ee dhaaba garagaraa of keessaa qaba, waa'ee garagaraa of keessaa qaba, waa'ee aqiidaa of keessaa qaba, waa'ee fiqhii waan garagaraa ibaadaata akhlaaqa waan garagaraa of keessaa qaba. Innillee gaadii bakka lamatti gaadi'amee juz'ii lama fuula gara kumaan taa'innis inni kitaaba irra barbaachisaa irraa tokko akkaan hubatutti nama muslimaatiif jechuu kiyya. Kitaabni ka dhibilleen ka jiru kitaaba gabaabaa gara fuula 200 gadi. Eenyummaa nama muslimaa ka jedhu inni akka kitaabotii wanni waan itti rarra'u namoota afaan kana ummata keenya argee kaaba Ameerikaa kana argee ummata keenya argee gammadee nama doktora wayiitii hedduu gammadee guddoo ummata keenya waa'ee ummata keenya irraa hedduu gammadee afaan kanatti kitaaba kana deebisaa jedhee namni kitaaba san allafe afaan kanatti deebisaa jedhee sallee deebisee ture. Innillee kitaaba bahurraa tokko. Ammas kitaabni dhibii yeroo ammaa kana akkuma beeknu fitnaan hedduu hammaataa deema. Akkuma miidiyaan ganda tokko duniyaa kana godhee jennee fitnaa dur namni hin beekne ka dhokatee cufaa dirreetti baase amma duniyaa mul'ataa jira. Namni amma diinii kanarraa hubannoo gaarii hin qabne fitnaa afaan bu'uun mala waan jiruuf keessattuu sahaabaa nabii ilaalchise khulafaa afran Abubakrii fi Umarii fi Usmaanii fi Ali fadlii isaanii waan laalchisu sadarkaa isaanii akkam ture fadlii isaanii ka jedhu sahaabota dhibillee haga tokko keessaa qaba. Isallee umuree ture innis bahuun hin mala. Kitaaba tawhiidaatu jira akkasuma ammas kana fakkaataa kana godhee jechuun kiyya ana osoo hin taa'in rabbitu alaafisee waan danda'u godhe afaanillee akkuma haasa'u kanatti kanuma barreesse jechuu kiyya hubachuu namni bakka irraa hubachuun hin mala. Ani afaan jechuun biyyatti hin guddanne ammoo Oromoo bakka cufarraa dhufan kun namaa waan tureef waan isaanii galuun natti fakkaataa kanaaf afaanillee akka jechuun loqota kanatti barreesse. Barakallahu fiikum jazakallahu khairan. Wanni guddaan tokko moo armatti tokko barbaannu hojiin isin hojjettanii hojii akkaan jajjabaati. Dhaloota kanaadhaaf dhalootni kun hojii itti hajamutti. Dhalootni kun wanta dhabeessan irratti xiyyeeffatanii hojjechuu keessaniif Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jazaa keessan isin haa kafalu. Wanni guddaan tokko immoo amma humni kitaaba kana dubbisu humni guddaan biyya keessa jira. Humni guddaan ka waan kanatti hajamu biyya keessa jira. Humni guddaaf bal'aan biyya keessa kitaabonni kun maxxanfamuudhaaf haalli isaanii maal fakkaata? Kitaabni keessattuu siiraa Rasuula alayhi salaatu wassalaam akkan ta'utti maqaa isaa hamburroo seenaa jettanii moggaaftan natti fakkaata yoo dogongoruu baadhe kitaabonni kunuu fi akkasumas Riyaadu Saalihiin illee afaan Oromoo maqaa biraatti moggaaftanii jirtanii malkaa muumintootaa jedhe malkaa muumintootaa jechuu kanallee wajjin kitaabni Riyaadu Saalihiin malkaa muumintootaa jettanii moggaaftanii ala kulli haala kitaabonni kun haala akkamiidhaan biyya keessatti dhaqqabuu danda'an waan jedhuurraa humni guddaan biyya keessa jiraachuu wajjin ustaaz biyyoota alaa irratti illee murteessaa ta'uu wajjin kitaabota kan haala akkamiidhaan biyya keessatti argachuu danda'a waan kan irratti maal hojjetaa jirtan wanni itti yaadaa jirtan jira laata. Akkuma Oromoon jedhutu kumni tokko fuulan dhiquu jedhan kumni tokko fuulan dhiquu jedhanii ani fuula akkasumas fuulatti deeffadhee ture dura afaan kana hiiku. Yoo wadellee jedhu warri dhibii argee gaaf tokko deemeen baasaa waan jedhu irratti san yeroo akkasitti saamachaa ture. Ammoo biyyallee hin daganne akka Noort Ameerikaa kanatti waggaa 4 durallee jaarmaa rohayiitiin qarqaasfadhee biyya keessatti akka bahu yaalii godhaa ture. Naan taane warra
jaarmaya ani gargaarsachuu barbaaden santu biyya isaanillee rakkina dhibii itti galee jennaan irraa kaaffatee irraa dhiise. Eegasillee akka dhuunfatti namoonni biyya keessatti namoota hedduu namoonni waliin barree matiitti lakkoofsan xiqqaa miti. Namoota akkasitti illee mari'adhee ture ergeefillee ture akka itti ergee yoo karaa danda'etti maxxansuu danda'an ergee ture. Ammoo ka jajjabsaa ta'eef ammaaf akkuma jedhe kana karaa saayibboota kiyyaatiin ka amma kunoo karaa makkaa kana ta'ee rabbiin taasise na fakkaata malee ani itti laafne gara kiyyaanii ammoo akkuma jedhe humni tokko fuula dhiqu akkuma jedhan shan harkaa ta'e malee ani gamasitti illee itti laafne kun hiree guddoo jechuun amma akka karaa keessan kana qunnamuu fa'aallee namni quban qabu nama biyya alaa kana biyya faranjii kana ollaan balbala isaa itti aantu namni argu namni wal quban qabu eenyu nafi qubatallee hin beeku akkasan taate malee ija dukkana keessa dhiiban abbama beeka jedhani kanaaf malee ani yaaluu dhiifne osoo kanatti illee jiru yaalullee hin dhiifne mee rabbiin nama waa'ee kanaaf dhaabbatee akka waan isaatti ummata jette kan biyya keessa anilleen kaayyoon kiyya biyya keessa sanii dhaqqabsiisu mee rabbiin haa baasu jedha. Amiin jazakumullahu khairan dhageeffattootaaf hordoftoota keenya dhagaa kan jirtan sagantaa raadiyoo keessummaa hayyuu keenya wajjin taasisaa jirrudha. Hayyuun keenya ifaajee guddaadhaan kitaabota kan gara afaan oromootti hiikanii dhaloota kanaaf qopheessaa jiru. Biyya keessatti kitaabni kun akkamiin dhaqqaba kan jedhu wajjin kan mari'annu ta'a. Sagantaan raadiyoo daandii haqas kitaabonni kun akka biyya keessatti maxxanfamanii hawaasa keenyaadhaaf dhaqqabanii faayidaa hawaasni keenya irraa buufatuuf yeroo ammaa kanarraa jalqabe inshallah hamma dandeenyu hundaadhaan kallattiilee hundaadhaan ustaasa keenya wajjiidhaan ta'uudhaan kitaabonni kun akka biyya keessatti maxxanfamanuuf yaalii akka taasifnu waadaa isiniif galla inshallah ustaas barakallahu fiikum jazakumullahu khairan isin faana jirra akkuma sanbaantan isin eegi hagana jettan nus immoo eegi itti dabalamne obboleewwan biraa itti dabalaman isinis hawwiin keessan abjuun keessan ifa tahee ifa galee dhugoome hawaasni keenya biyya keessa jiru kallatti hundaan godinni hunduu kan irraa fayyadamu akka ta'u abdii guddaa qaba kanaan wal qabsiiftanii makkaa hajji dhufu kanaaf kitaabni ni raaffamaa kitaabni achitti ni dhaqqabaa nuun jedhaa jirtu dhageeffattoota keenya sagantaa kana hordofaa jiran kallattiilee addunyaa hundaarraan kan afaan oromoo kana dhagaan ka gara hajjitti imaluudhaaf dhufaa jiran kitaabota kana haala akkamiin argaman waan jedhus fuulduraaf sagantaa keenyaa irratti dhiyaattanii kan beeksiftan tahaa kanaan wal qabsiiftanii ergaan isin nuuf dabarsitan sagantaan keenya kan isin wajjin qabnu gabaabduu kanaa miti seenaa keessan bal'innaadhaan duraaf kan fuulduraadhaaf bu'aa bahii isin keessa dabartan kan dhageeffattoota keenyaaf dhaqqabsinu taha mee amma ergaan isan akka waliigalatti dhaloota kanaaf qabdanuu maal akka ta'e nu dabarsa jazaakumullahu khairan. Ergaan an qabu dhalootaaf osoo hin tahin nuuf warra waayiloota kiyyaa dhaloota kiyya kanaaf dhaloota keenya keessattuu warra barateef qabu nu baraarsaa jechuu barbaade abaarsaa dhaloota dhufurraa nu baraarsaa waan danda'een namni hirmaatee akka afaan kana duroomsee dhaloota dhufu kana beela baatu eeboo inni qabu amantii isarraa seenarraa qabu dhiheessuuf akka yaalan sandhaama duratti isuma wanni an jechuu barbaadilleen tokko dhaloonni dhufus abboota isarraa akka kaasee naannawa isaa jiran waa'ee akkanarratti waa'ee barbaachisu waan barbaadu itti haasawee karaa hedduu barruun yeroo hedduu dhiibbaa irratti godhuu gaafadha. Amantiin kun keessattuu islaamaa baharii dooniin xixiqqoolleen keessa nama hin dabarsitu jechuun barnoota jaba'an keessattuu zamana amma fitnaa heddummaate kana barnoota gara garaa qaba islaamni akkuma qaamni namaa kun mataa miila qabu amantiin kunillee akkasuma mataa ija lafee kana qaba kana beekuuf
gara garaa maataa gara garaa barachuun beekuun islaamarraa tokko qofa osoo hin taane wanni fi eeguuf baalaansii eeguuf baratuu qaba islaamarraa eefarraa islaam akkasitti hubachuu danda'ani. Nabiilleen ka jedhe namni rabbiin gaarummaa khayrii isaan fedhe diinii kana isa hubachiisa jedhu. Noon waan xiqqaa miti. Mee akka fakkeenyaa yoo laalte nyaata mi'aawaa tokko yoo kaati jaatanoftee yaadni kee bira hin jirre kaasawa wahiitiin qabamtee nyaatte taate waan isaan nyaatte sana yuusitti hin dhagayamu. Akkuma waan nyaatinii tokko amantii kanallee yoo hubannoon hin hordofne yoo hubannoon hin baranne fitnaan hedduu jira. Hubannoon akka baratan akka gaarii tolchanii akka baratan kana dhaama fi akkasuma hubadha akkasuma dhaama faguma hubadhu. Jazakumullahu khairan. Tursi sagantaa raadiyoo daandii haqaa wajjin taasiftaniif hedduu isin galatoomfan yeroo keessan akkaan qaalii taate nuuf kennitanii hawaasa keenyadhaaf ergaa kana nuuf dabarsan beekumsa keessanirraa hawaasa keenyaaf qooduu keessaniif rabbiin subhaanahu wa ta'ala jazaa keessan dachaadhaan isin haa kafalu. Jazakumullahu khairan. Sagantaawwan biroodhaan haga walitti deebinutti inshallah barakallahu fiikum umrii nuu dheeradhaa. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya ustaasni keenya kun yeroo ammaa kanatti fayyaan isaaniillee akka guutuu ta'uuf du'aa keessaniidhaan akka bira dhaabbattan du'aa akka gootanuuf waamichisaniif taasifna. Ustaas assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hedduu isin galatoomfanna. Barakallahu fiikum. Amiin. Nusufaafu du'aayin goote kun nusufaaf rabbiin dureessaa dhaqqabsiisu. Galatoomeetis galatoome. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله. hayyoota nu duraa qabsoon godhanii rakkoo haddaa meeqaa keessa dabranii osoo hojiin takkaasa toofkananii kanuma keenyaa fedhii qabanii hidhamaa tumamaa wareegamanii tolaa miti dirqiintii nu dhaalchisanii kaayoo isaanii galmaa geessu jannatul firdoosii naa kananiisu. yaa rabbi dhamaatii jallaabii bagaa yaa rabbi dhamaatii jallaabii bagaa sheekan dhugaatii fi sheekotii maqaa qareeyyiin diin islaametu kan dhume lubbuu kanneetiini kan wareegame haafisul quraan meeqaa kan seeta dhume hayyuu kuma hedduu kan diin islaamii dhume seenaan isaanii deertuu hin fitu yoon hime hankaan dubbadheefu garaan naraafame kaayoo isaanii galmaa geessu jannatul firdoosi naa kananiisu. yaa rabbi dhamaatii jallaabii bagaa yaa rabbi dhamaatii jallaabii bagaa sheekan dhugaatii sheekotii maqaa sheekan keenya gaarii rabbii naa dhiisu umrii dheereessee nu haa tursiisu. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya rabbiin hayyuu keenya kan umrii isaanii nuuf dheeresse kitaabota isaanii kan inshallah bi'iznillaahi ta'ala biyya keenya keessatti akka isaan maxxanfamaniidhaaf raadiyoon daandii haqas yeroo ammaa kanarraa jalqabdee isaan wajjin ta'uudhaan shoorasii ni baate. Obboleewwan keenya Afrikaa kibbatti argamtan kitaaba Riyaadus Saalihiin malkaa muumintoota afaan Oromoon kan barreeffame argachuudhaaf attaqwaa wiirtuu islaamaa dubbistanii argachuu ni dandeessan. Inshallah bilbila attaqwaa wiirtuu islaamaa kan magaalaa Johannesburgitti argamu gaafannee kan isin beeksifnu ta'a. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya ustaasa keenya kanaaf du'aa akka gootan akka du'aadhaan isaan faana dhaabbattan waamicha isiniif taasifna. Qophiin keenya xumuraa kan taatu roorroon mana hidhaa ma'akalaawii yennaa saaxilamu kutaa afraffaa Oskeen Abbaas Ibn al-Islaam qindeeffatee nuuf dhiyaatee jira. Tutiin keessan wajjin haa ta'u. Ahadun Allahu samad Allahu samad. Sagaleen Ahmad Mustafa jedhu natti dhagahame. Anis ni awwaad nama biyya Neezerlaand jiru wajjin walii barreessaa hin turre jechuun natti iyyi. Lakkii an namni Neezerlaand nama beeku hin qabu jedhee deebiseef teessoo an irra taa'aa jiru irraa na kaasuun fuula kootiin gama lafaatti na deebisi. Faana miila koo jal naasuu tokko malee na tun ni iyyi maaltuu na dhagaa. Ol ka'i naan jedhe anis ni ka'e. Kofoo baas ni baafadhe. Qaama koo kan saalaa irra na tun anis ni iyyi ammas maaltu na dhagaa. Kun nama badaa ta'uu koo sissuuf naan jechuun
ammas taayinaan jedhe ni teeffadhe miiseejii namni Neezerlaand jiru wajjin waliif barreessitee jirtanaan jedhe kan Ingiliffaan barreeffame naaf dubbisuu jalqabe anis biyya sanii nama beeku kan hin qabnee fi kan miiseejis nama Neezerlaand jiru wajjin walii barreessee hin beekne ta'uu ibseef ana bira ejjuun mataa koo irra boksiin na tumuu jalqabe namtichi kun nama furdaa fi dheeraa ta'uu isaa hubadhe mata duree jijjiiruun waa'ee deemsa kwaatar na gaafatuu jalqabe kwaatar kan deemtan kaayoo biraatiif naan jedhe anis miti jechuun deebiseef ammas na tumuu jalqabe harka isaa lamaan tokko taasifatuun mataa koo irra na dhawu boksiin dhiitichaa fi kaballaan natti baay'is natti iyyi akka nama isa irraa nama ajjeesetti na tume gidduutti tamboo aarsaa qorataa biroo wajjin bilbilaan haasawa tumaan sinatti heddummannaan kaayoo biroof kan hin deemin ta'uu kan deemne leenjiif akka ture himeef eenyuttuu isin leenjisaa jechuun na gaafate ni himeef ergamni leenjichaa maali naan jedhe anis rifatuun ergamni maal jechuun deebisee gaafadhe ammas kabalaa fi tumaan san natti cimsi biyyoonni kamiyyuu nageenya biyya isaanii eegsisuuf jecha biyya biroo wajjin qunnamtii odeeffannoo taasisu kanaafuu Itoophiyaan kwaatar irraa odeeffannoo ni argatti naan jedhe anis dhaabbatichi barnoota amantaa fi leenjii kennuu alatti ergama biroos ta'ee san booda qunnamtii taasisnee akka hin beekne ibseef innis akka dhaabbatichi ergama biroo qabu akka an amanu osoo na dirqisiisuu anis dhaabbaticha wajjin gamaa fi qunnamtii addaa akka hin qabne amansiisuuf osoo yaaluu yeroo laaqanaa nutti ga'e iyyaansa tumaansa boksii dhiitichaa fi kaballaadhuma hin qabne irraa yeroo laaqanaa adda nu baasi anis boqonnaa argatu kootiin alhamdulillah jedhee rabbi kiyyaaf galata galchi ammas natti hiiquun mindaan kee meeqa jechuun na gaafate ni himeef is deebi'eetiin dhufa qorannoo boqonnaa hin qabne taasisna jechuun ba'e ammas geessanii kutaa duraan na fuudhanitti na deebisan akkuma an teeffadheen huccuu ijni koo ittiin hidhamee ture anarraa hiikan daqiiqaa murtaa'ee ijni koo arguu hin dandeenye harka kootiin ija koo sukkummadhe sa'aa wal gaafataa jiraatu isaanii dhagaye sa'aa 7 ta'ee jira salaatuu jechuun gaafadhe naaf eeyyaman achuma waajjira keessatti bakka sujuudaaf naaf gahu filatuun salaati xumuruun teessoo irra bahee taa'e ejji naan jedhan anis hanga qorannoon jalqabutti ni ejji zikrii salaatan boodatti taasifamu hin xumurre ture anis zikrii koo akkuma dhaabbadhetti jechuu jalqabe maal jechaa jirta jechuun naan lol zikrii salaataa booda jedhamu jechuun deebiseef achumatti hin jechtuugaa jechuun anarraa callisi namtichi qorannoo gaggeessuudhuuf ammas ija koo hidhuun gara kutaa qorannootti geeffame hanga sa'aa 10 qorannoo fi tumaan itti fufe naannoo sa'aa 10tti bilbilli bilbilameef poolisoota achi turanitti akka ariitiin deebi'ee dhufu itti himuudhaan bahe isaan biroos isa wajjin bahan annamni tokko na wajjin hafuu shakki huccuun ija kootiin hidhan gara funyaan kootitti bu'uun na ukkaamsaa waan jiruuf sirreeffatuuf yaal adabadhu ta'i naan jedhe turtii muraasan boodatti sagalee beeku tokko dhagaye akka dhaabadhu na ajaji ni dhaabadhe salaatuu jedhee gaafadhe gumgumaa daqiiqa meeqatti xumurta naan jedhe anis daqiiqaan 5 gahaadhaa jedheen ariitiidhaan salaati naan jedhe kallattuma dhaabbataa jiru salaata koo harramatuun salaatuu jalqabe akkuma an raka'aa 2 salaateen sagalee ariitiin dafi xumur naan jedhu dhagaye bakka an sujuuda itti bu'utti inni tokko miilii isaa natti dhiheesse an kophee isaa irratti sujuuda akka hin buuneef jecha adda koo duubatti deeffatuun sujuud hanga an sujuuda xumurutti miila isaa hin kaasne kutaan shabaan itti fufu Allahu samad Allahu samad ahadun ahad
أحد أحد الله الصمد الله الصمد أيين كوريوان فلا بربادو هواسا مسلمة رورو أكسي كي سميسن أستاذ أحمد مصطفى أكسي تزب ما تري أكني سلان نلور كما تري قامون نموت ما قام زالا كيس عيسى ما ترن أرسان إني ديني إساف كبالكن نتيس كما كينان هندمتو كينا توكو توكون كينان أمنتي كينا وما نكأموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وتكركوتا كان كمان نمنا الجيرن مرقساني قافة شويساني نان وياق قافة قام رسالة إساني أكتم متاسفة أنا أفسيف ججادا مرقيا مدي كينا كبان جموف ججادا أنا أفتيو هردي سجر كم بيالا بيا كي سجرو أستاذني كينا نمنا إذا كيسات أكسي تروري فماني أرسا هم منقاو هم كفلن تقا جرّا مالي دقين كين دعاي قد في جرّا يوتكاتي وبلواني دماني وانا إذا كي سروري فما جران كماتي نساني ركتا جرو كان كرا ربي رت أساسا كفلي قربا دقات كان كرا ربي رت سيدا ماتي نساني ركو كي سجر أنا أفتيو biyya alatti quufnee nyaannee rafaa jirra isaan waan nyaatan dhabanii rakkataa jiru ofilaaluudha qabnaa qabsoo kana keessatti hedduun aarsa kafalaa jira anaaf ati ga'een kan keenna maalidha jennee of gaafachuudha qabna dhageeffattootaaf hordoftoota keenya sagantaan keenya guyyaadhaaf qindeeffannee qabannee dhiyaannee kana fakkaatu ofaa ilaallu murteen koree fala barbaaddu hawaasa muslimaa irratti badiin adabbii murteeffamuuf guyyaa 6 torbee tokko qofattu hafe maaltu dhufaa jira karaa qabsoo gulantaa sadarkaa guddaadhaaf ufaa qopheessinu qophii ta'uudha qabna hidhachuu qabna gateetti keenya jabeessuudha qabna qabsoon mirgi yoomillee seerra ciifamee kan namaaf kennamuu miti aarsaa barbaachisa qabsaa'uudha qabna sagantaa keenya osoo hin goolabiniin dur mata dureewwan oduu guyyaadhaa isin haa dhageessifnu. obboleessi keenya Abdurrazaaq Akmal waraqaan kee dogongora qabaa jechuun hanga ammatti kan hin hiikamin ta'uu beekame. Majlisni federaalaa Ahbaashotaan hoogganamu dhaabni awliyaa akka barsiisa Ahbaashiin geggeeffamu kutatee kan ka'e ta'uu beeksise. Mootummaan hawaasa diyaaspooraa biyya alatti argamaniif feestivaala qopheessuun isaa ibsame. markazni taafiza quraana furqaan kan magaala awdaay waliin galmee kan jalqabe ta'uu gammachuu guddaan isin beeksisa jechuudhaan waamicha taasise. dhageeffattootaaf hordoftoota keenya sagantaan keenya guyyaadhaaf qindeeffannee qabannee dhiyaannee kana fakkaatu. jazakumullahu khairan wanti nu wajjin turtaniif sagantaa guyyaadhaa kan qindeessee qabadhee isiniif dhiyaadhe ana obboleessa keessan Hamza Boorana fi gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Abul Khair sagantaawwan kana qindeessee bareechee gama keessanitti akka ooltu nuuf taasise obboleessi keenya bakkalchi barii ammoo gama websaayitii fi gama appilikeeshinii gubbaadhaan gama keessanitti akka tamsaatu nuuf taasisaa ture jira hamma sagantaawwan keenya taana nutti deebine wal arkinutti wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. الله بيع جبا جبنا قمنوه سكبها قوة في قدرة لن قمنوه سكبا نون الدفني نور كاسوا نلبا الله ربي يا جبا جبنا قمنوه سكبا قوة في قدرة لن قمنوه سكبا نون الدبني نور كاسوا نلبا